السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توضاف جالتم توني هردفتوني برسيسا رومابي الحمد لله هننقخوت نقينك هنجال الله هنك بجارة بك جرتن مرس نقو دعوتكم يا فيديو راخنا كيسة ابلكيشني أجايب ابلكيشني اتشتي كيسم قوتم مانقوتو تسني فيقون سنين كبردد اقا دعوتكم يا آبين كوني هچتي كيسم قفام تيجو دخل سني فيقو قل في بالبلا كيسني كان يجو دا بري قو سبيه فيتنيتين قولو فتشو دندسي يجو دسني قال بري biyya barbaadaniitiin jechuudha isin galee birri Itoophiyaa haa ta'u riyaala Suudii haa ta'u yeroo haa ta'u doolaa haa ta'u birri gosa barbaadaniitiin jechuudha bifa ajaa'ibaa kanaatiin jechuudha gosa barbaadaniin qulfii bilbila keessaniidha kana qollofachuu dandeessanii kana qofallee miti akkuma asirratti isiniin jedhee iccitii keessan guutumaan guututti isiniif eega jechuudha akka saadhaa namni tokko bilbila keessan banuudhaaf yoo yaalillee jechuudha alaatul suuraa nama bilbila keessan banuudhaaf yaale sanii isiniif kaase jechuudha yeroo bilbila keessan fuutanii ilaaltanitti jechuudha namni biroodhaa yoo bilbila keessan banuudhaaf yaale jiraate jechuudha suuraa nama sanii alaatul argatan jechuudha bilbila keessan irratti jechuudha banullee hin danda'u. Egaa amma gamanumaan haala itti fayyadamaa aappii ajaa'ibaa kanatti isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turan hordofaan isinin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool jettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaan isinin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhattan yookiin bakka irraa gadi buufattan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun warroota BNF qastii kanarratti kilikni gootanii achi booda liinkii asii ilaanii argatu jechuudha. Liinkii asii ilaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkicha irratti yeroo kilik gootan haala kanaan weebsaayitii kanarratti hin fidaa asirra gadanii buutu asirra suuta gadi deemtanii tuma jechuudha. Aappii gadi buufachuudhaaf asirratti kunoo daawulood kajoon jira jechuudha. irratti kilikni gootanii achi booda alaatul kunoo pilaastorii irratti hin fide jechuudha. Aappiin kunoo isa kana aappiin kuni aappii ajaa'ibaati jechuudha. Aappii hedduu tokko namatti toludha. Yeroo keessa galtan hedduu takka irraa gammatu jechuudha. Aappii kana yeroo buufattan irratti kilikni gootanii achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama achi booda gareen kana kilik gootu achi booda eeyyama kennitaniif jechuudha. Aappii kana keessa barbaadaniiti eeyyama kennitaniifi aappii kunoo kana haala kanaan raayitii kanatti bantanii halluu gootanii eeyyama kennitaniifi ammallee geet staartii kilik gootu achi booda haala kanaan siitingii isaa keessa hin gashe jechuudha. Haala kanaan yeroo siitingii isaa keessa hin gashe asirratti monii walpeper ijoo kuna jira irratti kilik gootaniiti birrii biyya barbaadanii filatan jechuudha. Isin galee barbaadan riyaala Suudii yoo barbaadan doolaara yoo barbaadan yeroo yoo barbaadan birrii Itoophiyaadha. Kana keessa Itoophiyaan kunooti Itoophiyaa bira kajo kanarratti kilikni gootanii yoo Itoophiyaa barbaadanii achi yoo barbaadan haala kanaan Itoophiyaa birrii 200 jira birrii 100 jira kan barbaadan filatan jechuudha. Mee fakkeenyaaf kan 100 kanaa filadhu achi booda okay kilik godha. Achi booda haala kanaan beesa ilaalaa isiniin jaa beesa kanaa hanga inni dhumu ni eeggata jechuudha yookiin sekoondii 20 yookiin sekoondii 25 yookiin sekoondii 30 kanan caaltu jechuudha. Obsaan eeggatu hanga inni beesni kun dhumu birrii akkasiniif baasu jechuudha. Okay fixuuf amma sekoondii meeqan noofe amma xumuree jira exii dhootanii achi booda haala kanaan birrii isiniif baasa. Egaa kunoo akkuma asirratti argaa jirtan kunoo birrii Itoophiyaadhaan nu baasee jira bifa kanaan jechuudha. Akka bareedduu ishiidhaa filatanii irratti kilik gootanii haala kanaan yeroo irratti kilik gootan asirratti seet walpeper fayyadu ni jirti irratti kilikni gootu achi booda eksii kilik gootu achi booda look kajoo kanarratti filattu achi booda kunoo haala kanaan kunoo birriidhaan jawwaalli keenya nu qollofamee jira jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii 100 jechuudha. Amma akkuma asirratti isinin jee birrii biyya barbaadanii filatanii irra kaa'achuu dandeessan qulfii bilbila keessanii jechuudha. Amma qollofachuu otoo hin taane birrii qofaa osoo hin taane iccitii bilbila keessanii akkamitti isiniif eega akka inni isiniif eegu namni tokko banuudhaaf bilbila keessan kana yoo yaale
qulfii itti gootan jechuudha. Mee qulfii haala itti gootan sinta agarsiisa oduu bandee as jalatti qulfii itti gootu kunoo asirratti add pin kan jedhu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda koodii qulfii bilbilaa filatan jechuudha. Koodii ittiin qolfachuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf ani 665 naanaa qolfadhu ammallee deebiitan 665 nafsa koodii jechuudha. Koodii maawwala barreessan jechuudha. Achi booda akka inni suuraa isiniif kaasu as jalatti selfii kana kilik gootu achi booda turn on kilik gootu achi booda halluu gootanii xiyyeema kan taniifi achi booda selfii kanarratti deebisanii kilik gootanii achi booda warningi isaadha yeroo tokko faramee yeroo dongore akka inni suuraa isiniif kaasu tokkorra kaatan jechuudha. Yoo barbaadan lamarra kaatanii yoo barbaadan tokkorra bareeda jechuudha. Tokkorratti yoo filatan irra isiniif gaarii. Yeroo dongore alaatul akka inni suuraa isiniif kaasu jechuudha. Achi booda okay kilik gootu achi booda of duuba deebinee amma qollofna jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa amma haala kanaan qollofnee jirra. Okay amma akkuma asirratti isiniin jedhe qulfiin isaadha hedduu tokko namatti tola jechuudha. Kun asirratti argaa jirtan hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Marra waan baay'ee tokko namatti toludha. Kun akkatti akkuma argaa jirtan akka barbaadanitti galabbattanii yaani hedduu tokko bareeda. Amma akkuma asirratti isiniin jedhe namni tokko yeroo qulfii kana banuudhaaf yookiin bilbila keessan banuudhaaf yeroo tokko yaale yeroo tokko yoo dongore jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan yeroo tokko yeroo dongore alaatul suuraa kaasa jechuudha. Inni galee amma suuraa na kaasaa jira jechuudha. Yeroo abbaan jawwaalaa sunii dhufe jechuudha. Qulfii isaa biyya kutan itti guuta. Haala kanaan matarraa yoo gabbuun namni kun suuraa kaasaa jira jechuudha. Inni galee haala kanaan jawwaalli alaatul iccitii bilbila keessanii isiniif jechuudha. Aappiin keessan jawwaala keessan kun waan tokkollee isin jalaa ta'uu hin danda'u. Iccitiin bilbila keessanii haala kanaan sirriitti dhibbatti isiniif eegamaa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa aappiin kun aappii hedduu tokko bilbila keessaniif barbaachisaa ta'edha. Akkasuma birriin isaadhaa sun hedduu tokko namatti tola jechuudha. Birrii gosa barbaadanii biyya barbaadanii irratti hidhachuu dandeessanii. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya tuunta gatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaati laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti na golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.